Harka fuunee daawwattoota hordoftoota reediyoo Adamtuu akkam nagaa keessanii nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jechaa egaan namoonni gama YouTube chaanaalii kiyyaatiin na hordoftan like share gochuu hin irraanfatinaa namoonni YouTube chaanaalii kiyyaa haaraa taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaa qophii tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera innis rakkoo obboleettii keenya biyya Dubaay keessatti qunname tokkorraa isiniif himuuf deema hundi keessanuu itti dhiyaadhaa waliif dabarsaa irraa of eegaa jechuun dhaamsa kooti. Innis maalin yoonne obboleettiin keenya tokko ji'oota muraasa dura biyya Dubaay deemte ji'a 8 yookaan ji'a 7 kan hin caalledha. Egaa akkuma achi deemten hundi keessanuu ni beeytanii namoonni biyya ormaatiif haaraa ta'an waan hedduutu isa mudata. Wantoota isa mudatan keessaa amma waan isheen natti himte tokkoon isin himuu barbaada. Innis maaltu ishee mudatee haala hamaa keessa jirti yeroo ammaa kanatti. Obboleettiin keenya akkuma nama kamiitu mana qulqulleessiti. Osoo mana qulqulleessutti jirtu mana qulqulleessitu san keessa akka tasaa zubaalaa keessaa siimii yookaan shariyaa yookaan kaardii moobaayilaa kana lafaa argiti. Yeroo argitutti namoonni kaan beeytanii namoonni haaraa biyya ormaa deeman kuni siimii hin qabanii wifi maan akkanatti fayyadamanii lakkoofsa Itoophiyaa fa'aa WhatsApp waan adda addaa kana fayyadamanii isinis siimii hin qabdu ture. Siimii kana erga argattee fuutee moobaayila ofii keessa kaattee yeroo moobaayila ofii keessa kaattu isiin waa'ee biyya ormaa kana hedduu irraa hin beekne waan ta'eef namarratti yaalte akka tasaa bilbila yeroo yaaltu bilbilichi hin bilbilee bilbiltee maatii ofii dubbifattee maatii ofii erga dubbifattee jettee ammas maatii ofii geessitee nama biraatti yaalte walumaa galatti namoota hiriyoota yookaan immoo namoota moobaayillisii yookaan jawaallisii guutumaan guututti lakkoofsa jawaallisii keessa jiru hunda irratti bilbilte. Lakkaa moobaayiliin isiin siimiin isiin argatte kuni kaardii diraama birrii 2000 of keessaa qaba. Kaardii diraama qarshii 2000 biyya sanii of keessaa qaba. Yeroo kana isiin irraan beeytu namoota hiriyaa ta'e namoota Facebook irratti beeytu namoota WhatsApp hin beeytu maatii ofii fira ofii ijoollee waliin baratan namnummaan walumaa galatti isiin ittiin dawwalin hin jiru jechuudha. Nama moobaayilii isii jawaalli isii lakkoofsa is keessa jiru nama cufaa nama biyya Itoophiyaa biyya biraa dawwalte maaliif qarshii 2000 waan ta'eef waan dhumuu miti isiin bakka maalumatu gannaa bu'e ka jedhu waa tokko ofii shakkine inuma bilbilti. Osoma akkana hin jiranu barbaachatti ka'an warri wannoo siimii kana warri siim kaardii yookaan immootu shari'aa kana barbaachatti ka'anii yeroo barbaadanitti shari'aan kun akka tasaa ta'e kan warra bira hojjettuuti miti. Kan warra bira hojjettu osoo hin ta'in kan intala isaanii heerumtee kan gara biraa jirtu jechuudha. Gara bira jirti kana booda barbaachatti yeroo ka'an hin jiru mucattiin hin galtee. Mucattiin maatii ofiiti yaani bakka heerumtetti deebite yeroo deebitutti cufsiisuudhaaf gara shariikaa deemte. Shariikaan beeytanii shariikaa siimii ofii yaa'u namaa cufaa cufsiisuudhaaf gizee deemtetti lookeeshinaan akka barbaadamuuf gaafatte mallaqa waan keessaa qabduuf jechuudha. Mucattiin mallaqa keessaa fixxeerti 2000 cic keessaa gootee jirti. Kana booda gaafa lookeeshina barbaachuutti ka'an maqaa moobaayilaan fidammoon beeytanii naannoo mana isii iyya'eef lookeeshinichi yoo isaan amma mana dhufanii mucattiin waa takka irraa ammallee shakkii takka hin qabdu mana keessa deemanii bilbilan. Wayita bilbilan siimii moobaayilisii keessaa iyyitti. Gizee kana hamma kaa rakkoon dhufe maaliif tokkoffaa waan hatte se'an. Lammaffaa mallaqni keessa jiru kun wanni takka keessa hin jiru keessaa fitte irraa fuudhan mucattiin qaban eessaa fuutedhaniini samitti warra raazan intalo. Wayita kana mucattiin lakki ani zubaalaa keessaa fuudhee jette. Zubaalaa keessaa fuuta akkamitti waan lafaa argite mana kana keessatti fuutee itti fayyadamta akkamitti nuun kennin jedhanii amma wayita mallaqa laalan mallaqni 2000 keessa hin jiru. Gaafa mallaqni 2000 kana keessa hin jirre maal godhanii adabbii hedduutti kennan. Tokkoffaadhaan ati hattuudha diraama 2000 kafali jedhanii. Lammaffaa mucattiin haaraa akka tasaa ta'e immoo torbanuma san keessa waan ji'a 8 moo 7 hojjette kana maatii ofiitti ergite akka tasaa waan isin dhibu keessa akka waan san ofirraa fuun kafale. Tokkoffaa mana kana keessatti amanamummaa dhabuudhaaf diraama 2000 jedhanii itti aansuudhaan jedhanii eeyyama nama tokkoo malee kaardii kana gartee kaardii yonnoo
yaani siimii keessaa bilbilte kana inni 2,000 keessa jira qarshii 4,000 kafaltanii inni sammootu itti walumaa galatti diraama 6,000 isiinuu diraama meeqan hojjetti diraama 800 hojjetti diraama 6,000 gaafatan waan isin dhibu diraama 6,000 kana hin kafalle asillee galuun hin jiru jireenya nagaa hin jiraattu sa'a 24 sidhaafne gasidhaafne dalee dadhaniini amma guyyaa 15 gaji'aa hanga mucattii akkatti nyaata takka seeranitti kennaan jiranii orrarraasanii dalaysiisaaran mucattiin maallaqa kafaltu akka hin jirtu kanaaf wanni ani isiniin jechuu barbaadu maalinni biyya arabaa keessa deemtanii sanuu yeroo rakkoo kanatti yeroo koroonaa kanatti yeroo namni dhoobatee beela'ee waan ta'u dhabe kanatti waan akkanaa itti seenu osoo hin taane inumaa ijaanuu laaluu hin qabdan waan akkasiisan argitan huma fedhee yoo ta'u mallaqa ta'ee warqii ta'ee qalabatii ta'ee huuruma fedhee haa ta'u waan faayidaaf hin oola jedhan tokko irraa fagaatu akkuma amantiittis gaarii miti akkuma dhuunfatittis gaarii miti waan tokko fuudhaniitu fayyadamuun lafuma argannadhanii maaliif nama mana tokko keessa hojjetan waan tokko fuudhuun eebidha gaarii miti mamnu'a waan akkasiisan irraa hundi keessanuu piliis of eegaa dalagaa keessan dalagadhaa rakkoo guddaatu jira rakkoo kana osoo jiru rakkoo biraa ofitti hin fidina keessattuu namoonni akka Dubaayii fi Kuwait waan adda addaa kana jirtan rakkoo ofitti hin fidina ijoollee biyya Beeruutoo argitan rakkoo guddaa keessa Libaanoonitti biyyoota hedduu keessatti rakkoo keessatti darbamanii jiran isin immootu kun osoo jiru waan akkana itti seenuun waan qaanyidha Oromoonis waan akkanaa kana akka safuutitti ilaalti irraa of eegaa barumsa isinii haa ta'uuf isinii obboleettii ta'ennallee mootu yoo danda'ame nutu gara jalaatiin gargaarsisa mallayni diraamni 6,000 homaayyuu miti garuu hojii isiin hojjettu xiqqoo hojii gaarii miti kanaaf wanna akkanaa kanarraa hundi keenya of eeguun barbaachisaadha rabbi sinaa eegu namoonni mootu yaa'u biyyoota biraatti irratti rakkataa turan hanga tokko dirreen xiyyaaraa banamee rakkoon sun guutuutti furmaata argachuu baatuyyuu waan xiqqoo akka duraatirra fooyya'aa jirudha hundaayyuu waa'ee yookaan rabbi fooyyessu ijoolleen Kuwait irraa rakkataa turanii gara biyyaatti galan mootummaa biyya sanii galatoonfatanii jiru mootummaa biyya Kuwaititu galchee mootummaan biyya keenyaa osoo jiru mootummaan biyya biraa galchee Libaanooniif Beeruut keessattis ammas Aljaziiraan guyyaa kaleessaa viidiyoo wayii dabarsee ture rakkoo guddootu jira rakkoo hojii dhabuu akkasumas immootu biyyoonni xiyyaarri waan hin jirreef beela guddaaf akka saaxilaman United Nation achi dhaqee mirgi dhala namaa biyya san dhaqeera addunyaarra achitti yoo danda'ame akka galmooftan isin affeeree jira akkasumas immootu biyyoota garaagaraa irraa ammallee rakkinni isin mudatuuf yoo danda'ame nuti sagalee isinii taana isin immoo of eeggannoo keessan cimsuu qabdan hunda caalaa of eeggannoo keessan murteessaadha of eeggannoon keessan baay'ee gadaanaa ta'aa jira wal gorfachuun gaariidha waan argitanitti of hin buusinaa biyya ormaa badaadha yoo keessatti rakkatte rakkoo kee furachuu sitti ulfaata dhibamtee hojjette mootu akkasuma anamma waan ofii kiyya naquunname qabaa hangana dhukkubetti rakkoo hedduu keessa dabarfadhe waan baay'eetu jira waan ta'eef hundi keessanuu adaraa rabbii of eegaa kanaaf har'a bifa sagaleetiin isinii dhufe yeroo muraasa booda viidiyoonis isinii waraabaa na uf kolchaa isiniin jedha asumaan inni bira namoonni YouTube chaanaalii kiyya haaraa taatan subscribe gochuun dagatinaa isin jaalladha isin kabajaa fayyaa naa ta'aa turtii gaarii baay